Namni suni gara dhandhama isa guddaatti si fiduu qaba. Hiyyeessa tokko otoon waan kennin daaran baasiin nyaata otoon laatiniif waan gaarii otoon hojjetin qarxiin gooftaan Yesuus Kiristoos gaafatu wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 irratti ganaati asmaraarra jirtan. Markabittiin naasii achi raafamaa jirti inni rafa. Keessa rafa. Keessa seenii. Abbaan rakkootis isuma barba. Foonirraa xiqqooshii ol ka'uu qabda. Kanaaf tulluu irratti sirni waaqeffannaa sun kan gaggeeffamu. Nyaata nyaannee jiraachuun Indii akka hin taane agarsiisa jirra bira. Nyaata biraa akka barbaanne. Tulluun lafaayis olii samiidhaayis gadi. Tulluun ulfoodha Oromoo biratti. Malkaan ulfoodha Oromoo biratti. Tulluutti bahuun har'a qofa kan ta'ee miti. Waa'ee mana kiristaanaa meeshaa ittiin biddeena maaddii ittiin biddeena ittiin kutatanii diinagdeedhuma isaanii suuphanii zeen bakka isaan irraa akka waan humtuun eeggamnetti hojjechuus akka hin qabnetti warri yaadanii jiru. Guyyaa cinqii sana jala darbuudhaaf guyyaan inni ati gaafa roobaa ta'uu hin qabu. Gaafa sanbataa ta'uu hin qabu. Kun hundi gaa tulluutti aadaa ol ba'uu uummanni Oromoo akka qabuu fi tulluutti ba'ee akka kadhatuu fi yoo kadhatus immoo kadhannaan isaa deebii akka argatu ka agarsiisanidha. Ganaati asmaraarra jirtame. Kanaafuu asmaraarra otoo jirtu otoo waa takka harkaan qabaatiin sittiin dhufu. Gama tokkoon ijoollee isaatiif foon isaatiif maatii isaatiif wanna barbaachisu hundayyuu ni guuttata eenyutti iyyuu ba'aan ta'u gama birootiin immoo gatii mallee waan waaqni isaaf kenne sana deemee ta'u immoo gumaacha jechuudha. Yoo akkas hin taane taanaan immoo barreeffamaan qofa Waaqayyo baruun hin danda'amu. Mee gara tulluutti ba'uun kuni aadaa wajjiniin wal qabsiifne akkamitti hubanna? Cubbuu garaa isaanitti baataniitoo jechaanii fi gochaan agarsiisan irraa isa of baraaruu qabu. Gama tokkoon garaatti baachuun cubbuu garaatti baachuudha jenneerra. Warri immoo qomatti immoo qabatanii ta'u hoosisaa jiran immoo warra cubbuu uruursanidha hammatanii cubbuudha warri wal hammatanii oolanii bulan jiru. Michuu ta'anii nuyi michummaan qabnu takkaa wal lolleerra barra bakka nuuf cubbuu gidduutti nuuf diiyaabiloos gidduutti bar wal dhabbii hammaatan uumee jira. Kana immoo gooftaan Yesuus Kiristoos nuuf mirkaneesseera isarra jalaa bilisa nu baasee bakka nu gidduu hallayyaa jabaatu jira. Hallayyaa sana qaxxaamuranii deebi'anii warra hafuura xuraa'aatiin wal hammachaa oolanii bulan warra hojii hamaadhaan. Cubbuudhaan wal hammachaa oolanii bulanii jiru. Kanneeniif wayyoo jechaa jira kitaabni qulqulluu. Kanaaf qabxii itti naa dhufuu dandeessaa naa kaasi itti fufi. Waa'ee rooba sana moo? Baqannaan keessan yeroo gannaa fi gaafa sanbataa kan taane kan jedhu jechuudha. Kuni gabaabumatti ganna keessa hojiitu hojjetama malee bu'aan haamamu hin jiru. Midhaan galfattu hin jiru. Firiin qabu. Firiin hin jiru. Yeroo sanatti Waaqayyo isinitti dhufini. Jechuun jireenya hafuuraa keessatti firii hafuuraa tuun buufatiin akka Waaqayyoon isinitti dhufne. Ganaa reefu dhamaa otoo jirtu ganna keessa ganna dukkana keessatti akka isinitti dhufnedha. Maaliifin yeroo sana homaa harkaan qabdu yoo si gaafatu maal laattaaf hiyyeessa tokko otoo waan kennin daaran baasiin nyaata otoon laatiniif waan gaarii otoon hojjetin qarxiin gooftaan Yesuus Kiristoos gaafatu wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 irratti ganaati asmaraarra jirtame. Kanaafuu asmaraarra otoo jirtu otoo waa takka harkaan qabaatiin sittiin dhufinidha inni tokko. Kan biraa sanbata irrattis hojiin hin jiru. Sanbanni kabaja. Kanaaf otoo gaafa hojii ati hin hojjanne gaafa akkasumatti teessee mana keessatti taa'aa jirtu amma sanbata waaqessuun akkuma jirutu ta'e garuu waaqessuudhaan qofaa miti guyyaa sana kan ooltu. Yaa sanbata waaqessuun waaqa sanbataatti waaqessina. Naagal gaafa sana waaqa waaqessitaa miti sanbanni kan waaqaati jettee. Otoo kana gootee jirtu akkuma Ayhuditti immoo guyyaa sanbataa sana hojii hin hojjetan isa. Bishaan gombifame waliin qaban. Kana yoo ta'e immoo muka isaanii bakka diriirfatanii sassaabatan. Akkas otoo hin ta'in laal gaafa hojii hojjettee gaafa badhaafamtu akkuma gooftaan Yesuus hojjettoota qaxaruudhaaf yaadatte taanaan ganama isaa 3, 6, 9, 11 isaan dhufe jira. Hundaafuu gatii kaffale. Amma ati dhufaatii keetu murteessadha malee sa'aatiin itti dhuftee miti. Amma irra murteeffatte taanaan guyyaa sanbataa sitti dhufne jechuudha. Inni guddaan ataayidal taatee luka kee diriirfatte otoo jireenya hafuuraa keessatti firiin buufatiin akkasitti hin dhufnedha gooftaan. Sosocho'aadha, tajaajilaadha. Mana Waaqayyootti koottaa ummata Waaqayyoo tajaajilaadha. Waan gaarii hojjedhaadha. Gaafa guyyaa gooftaan Yesuus Kiristoos dhufu waan isin gaafataniif deebii qabaachuu qabda. Harka gaafa san maal eessan ture jettaree kanaaf hojjedhaadha qotadhaadha ganna keessa akkasiin jalaan dhufe
roobni hammaataadha waa baay'eedhaaf hin tolu mucuca qabaa hin kufta kanaaf lagasitti guuta otoo rakkoon hedduu hin qunnamin dargaggummaa keetti waaqayyo yaadadhuudhaas maaliifin dubbiin gaafa dabalaa deemtu umuriin keessa dadhabaa deema jaarsa gaafa taate otoo ammaan tanaan yeroo dargaggummaa kee waaqayyo yaadadhuudhaa mitiire kan jedhe guyyaan cinqii otoo hin dhufin kanaaf guyyaa cinqii sana jala darbuudhaaf guyyaan inni ati gaafa roobaa ta'uu hin qabu gaafa sanbataa ta'uu hin qabu gaafa sanbataa amma sanbata ati mee amma cubbuu kan hojjenne yoo dulloomte taanaan dulloomteerta jettaa laphee keetu hawwa malee hojjechuu hin dandeessu garuu gaafa sanaa miti dursa hojjettee qophaa'uu qabda tazagaajtaachuu nuuruu isa jedhu qophaa'atu jiraadha kanaaf akkas jedhame kanaaf ajajoota kenname keessaa qophaa'aa jiraadha akkatti yoom akkasinitti dhufuun beekamudha kanan jechuu barbaada ati yoo waan ta'e itti dabaliiti qabxii xinnuman waanuma xinnoon kaasa kanarratti dhimmi kun inni sanbataan wal qabsiiseetoo ka'e kana hayyoonni yoo hiikan kanuma amma ati kaasti kana idle ta'uu jedhaniiti ibsu idle ta'uu jechuun bakka hojii dhabu jechuun hojii afuraa otoo hojjetin amma by the way barri namoonni baay'een waan hojjechaa jiru nutti fakkaata malee hojii afuraa hojjechaa jiru we are idle jechuun bakka akkuma sanbata warra horiititti luka keenya diriirfannee akkuma rakkoon hin jirretti diriirfannee teenyee jira. Baskaani cinqii irra jirtiin yooma rakkoon qabu akkuma kun Yoonaas markaba keessa seenee uummanni Nanawwee abiddi itti boba'uudhaa fi waaqni isaan adabuudhaa fi waa takka itti nagaamne callisee rafa. Markabittiin naasii achi raafamaa jirtiin ni rafa. Keessa rafa keessa seenee abbaan rakkootis isuma barbaayisawee kan si ajaa'ibu jechuudha. Kan rakkoo uumeetu doonitti raasaa jiru isa imaltoonni baay'ee dhiphachaa jiru maal rakkoon isaa jedhu inni garuu hin rafa. Warra idle ta'anii hooggantoota ta'aniitu rafantu jira. Hooggantoota mana kiristaanaa ta'anii kurruufan rafu. Barsiisota ta'anii kurruufanii rafu. Foon isaanii yoo dhimmi foon isaanii yoo guuteef kaan irratti idle biizii ta'anii ruusaa yeroo hin qaban. Foon isaaniitiif waan guuttachuu barbaadu waan hedduutu jira. Fedhii baay'ee qabu isaan yeroo hin qaban. Ijoollee isaanii barsiifachuu qabu, mana ijaarrachuu qabu, jireenya isaanii mijeeffachuu qabu. Kun gaariidha. Kanaaf biizii ta'uun akkuma eegametti ta'ee jireenya afuuraatiif garuu idle taanee miti addunyaa kanarratti biizii kan taanu miti. Kana eeyyatti garuu waan tokko na yaadachiiste. Hojii dhumti namaa maaliin? Nam jedhamee uumame sun maal hojiin isaanii? Hojii gaarii hojjechuudha. Efesoon irratti kan jedhu hojii gaarii uumamuudhaaf dachii kanarratti uumamtanii malkaamuun siraa lama siraati. Hojii gaarii hojjechuudhaaf Kiristoos Yesuusin uumamtanii jedha. Kanaaf laalaan ma argite hojii namni meeddoo isaan jiru. Biiroo tokko gaafatte nama wayitiin ati hojiin kee maali hojjettiin barsiisaadha siin jedha. Yookiif daldalaadha siin jedha. Yookiif barataadha siin jedha. Dhuguma hojii isaati isaa? Lakki. Hojii namni ittiin uumame kaayyoo mataa isaa of danda'e qaba. Waaqayyoo waaqessuudhaaf uumamne nuti. Kanaan ala hojiin sun dabalata. Ani kanaafan isa si harkaa. Kennaadhaan immoo akkamitti ilaala? Kennaa addunyaa kanarratti itti waaqayyo tajaajiltu jedhee tayyaadha. Addunyaa kanarra yoo jiraattu tokko akka kee kanatti abukaatu ta'uu danda'a, kaan immoo qotee bulaa ta'uu danda'a, kaan immoo waan ta'e ta'uu danda'a. Tokkoffaa akka kennaatti itti fayyadamuu dandeessa. Daandii ittiin waaqayyootti dhiyaattu jechuudha. Inni lammeessoo ammoo addunyaa kanarra yoo jiraattu akka foon keetiin dhaabbattu wantoota siif kennamanidha. Akkuma jechuun waan addunyaa kanarra jiru hundayyuu nyaadhu jedheenirra miti addaamiin jechuudha. Akka itti fayyadamtu waan siilatamedha malee mataa isaatiin indii miti. Dhandhamni suni gara dhandhama isa guddaatti si fiduu qaba. Kitaaba tokko irratti yoo nan dubbisu mata duree isaa yaadadhu maal jedha seete waa'ee addaamii fi nyaatota laataman kana kaaseti dhandhamni inni nyaadhu jedhameetu nyaate suni waa'ee nyaataa kaaseetu gooftaan Yesuus Kiristoos nyaata eebbisee akkamitti akka duukaa buutotaaf kenne akkamitti maaddiin kabaja akka qabu nyaanni akkamitti akka kabaja qabu kaaseetti dhandhamni nyaata dachii kun garuu dhandhama nyaata samiitti ol fiduu qaba jedha. Fooniif dhiiga isaatti nu fiduu qaba. Fakkeenya foonii fi dhiiga isaa ta'eeti kaa nyaadhaa kana kuni guyyaa jimaataa kan isiniif laatamu foon kooti. Kan ammoo dhugaa guyyaa jimaataa kan isiniif dhangala'u dhiiga kooti jedheeti miti kan gooftaan kenne. Kanaaf wanni addunyaa kanarratti argannuu fi kennaawwan itti fayyadamnu hundi gara isa samiitti akkanatti ol guddisuu qabu malee achumatti maateriyaalistik taanee amma fakkeenyaaf nyaata irratti gooftaa yoo galateeffannu bar nyaata nyaannee jiraachuun indii akka hin taane agarsiisa jirra bar nyaata biraa akka barbaannu wanni itti qabbanuuf wanni irra nu barbaachisu akka jiru bar yaadachiifachaa jirra bar isaaf irra dursa nyaatichaaf miti siif dursa kennaa jechaa ni jirra bar si abbaan nyaata kanaa jechaa ni jirra bar amma namni nyaaticha sana waaqeffachuutti dhufe beektaa
Nu amma yoo nyaanni iyyuu abbaa nyaate sana akka waaqeffannutti kan gooftaan Yesuus Kiristoos dachii kana irratti nu barsiise. Amma rakkoon jiru rakkoo akkasiiti jechuudha. Akkasumas jedhu immoo tokko tokko hin hojjetinaas jedhee hiikuun qabu. Dhugaadha. Hojjechuun immoo Waaqayyo irraa baranneme. Hangafni hojjetaa dursa hojii kan nutti agarsiise kan nutti hime kan nu laates Waaqayyo. Samiif lafa uumee akkas godhee guyyaa 6 hundayyuu uumee nutti agarsiise. So hojjechuun hojii keenya. Hojii keenya yoo jedhu isa dabalataati malee inni hangafaa Waaqa waaqessuudha. Hojii namni ittiin fi ergamoonni Waaqayyoo kan ittiin uumaman namni maaliif tafayyada? Uumaa bu'aan qabu yoo Waaqayyo waaqessine taanaan gootee sanbooda'u. Ani immoo hojiidhuma hojjennu akka miisii Waaqayyootti nu fiduutti maaliif hin fayyadamne yaada jedhuun qaba beeysa. Maaliif dirqama ka fooniif lubbuu waliin jiraachuu isaanii dirqama bar. Foon keenya lubbuu keenya bichisiifne mallitti Waaqayyootti dhufnu ni jira jedhee tayyaada. Kanaaf hojii keenya, kaayyoo keenya, karoora keenya, ijoollee keenya guddisuuf waan adda addaa irratti effektiif ta'uu keenya hundayyuu gara Waaqayyootti akka dhufu gochuu ni dandeenya. Tokko lammeessoon immoo namoonni amma waa'ee tajaajila waa hunda dhiisnee ni tajaajila gaafa jedhamu amanaatti waa'ee ba'aa ta'uuti yaadu. Waa'ee mana kiristaanaa meeshaa ittiin biddeena maaddii ittiin biddeena ittiin kutatanii diinagdeedhuma isaanii suuphanii zeen bakka isaan irraa akka waan humtuun eeggamnetti hojjechuus akka hin qabnetti warri yaadanii jiru. Qulqulluun Phaawulos garuu isin keessa eenyuttiyyuu ba'aa akka hin taane ni beektu jedha. Eenyuttiyyuu baay'ee dhugumatti bakka tajaajila nama gammachiisu tajaajilan akkana. Asiin jireenya hafuuraa waan ni jiraata. Asiin wangeela ni lallaba. Bu'aa bahii hedduu keessa darba. Ni hidhama. Markabni isaa yeroo meeqa jalaa ni caba. Ni cinqama. Ni dhiphata. Asiin immoo hojii isaa ni hojjeta. Waa takka namarraan kadhatu. Na gargaaraan jedhu. Inumaayyuu bara keenya keessatti jaarraa 21ffaa irratti amanaan nu barbaachisu tajaajilaan nu barbaachisu kan akkanaati. Gama tokkoon ijoollee isaatiif, foon isaatiif, maatii isaatiif waan barbaachisu hundayyuu ni guuttata. Eenyuttiyyuu ba'aan ta'u. Gama birootiin immoo gatii mallee waan waaqni isaaf kenne sana deemetoo immoo gumaacha jechuudha. Otoo kennaa hafuura qulqulluu meeshaa daldalaan godhatiin jechuudha akka duratti jechaa turre sanatti jechuudha. Qara lama ta'uu danda'a jechuudha. Ni danda'a jechuudha. Kanadha qabxiin biroo kaasuu qabnu maalidha? Mee amma gaa waa'ee tulluu kaasaa jirra duratti irraa eegalleetoo gooftaan Yesuus Kiristoosis tulluu Dabra Zayit yookaan immoo tulluu Ejersaa kanarratti hojiiwwan maannoo gooftaan Yesuus Kiristoosis tulluu Ejersaa kanarratti ba'eetu waa'ee mallattoowwan bara dhumaa dhufiinsa isaa yeroo lammataa fi immoo du'aa ka'umsa yeroo lammataa kanarratti raawwatamanii nutti himee jira. Amma mee gara tulluutti ba'uun kuni aadaa wajjiniin wal qabsiifne akkamitti hubanna? Kitaaba qulqulluu irrattis waan baay'ee duratti naaf kaastetta tulluu irratti ba'uun kuni karaa adda addaatiin akka ibsame isas ka'umsa godhachuudhaan aadaa wajjiniin akkamitti hubatama. Amma fakkeenyaaf aadaa wajjiniin waan jedhu maal jechuu kooti akka Oromootti immoo tulluutti ba'uun ni jira Oromoo birattis. Amma yeroon kun numaayyuu yeroo arfaasaati. Yeroo arfaasaa Oromoon irreecha tulluu jedheet gara tulluutti ba'ee irreeffata. Kaayyoon isaa Waaqayyo kadhachuudha. Waaqni akka safuu roobuu fi lafti akka safuu magarsu Waaqa kadhachuudhaaf gara tulluutti ba'eetoo irreeffata. Seenaa biraas immoo seenaa maallimaa wajjiniin wantoonni wal qabatanis gosa sooddoo jalatti jechuudha. Daaccii gosa daaccii jalatti ijoollee tuulamaa sadiitu jira miti daaccii bachoo fi jilleedha. Na ijoollee daaccii keessaa isa tokkodha miti sooddoo kuni tarii na sirreessu. Sooddoon akkasii. Na maallima kan jedhamu ni jira. Seenaa maallimaa kan jedhamu ni jira gosa sooddoo kana keessatti jechuudha. Bara wayii hongeen bu'eetu roobni dhabamee Waaqayyoon ilma keessa naaqala jedheera jedhameetu booda egaa warra maallimaa kanarraa carraan qubata. Egaa abbaan maallimaa haadha warraa lama akka qabuu fi haadhi warraa isheen tokko ijoollee ishee miliksitee haadhi warraa isheen tokko garuu kan maallima qofa qabdu kan ilma tokkicha qofa qabdu ilma ishee dabarsitee kennite ilma ishee immoo gara tulluutti fudhattee too gaafa adeemtu oggasuma otoo inni hin qalamin dura roobni roobee baddaadha ammoo hoolan irree gadi bu'ee caaccuun kallachi maal kan jedhaman akka bu'an seenan himamu ni jira. Kun hundi gaa tulluutti aadaa ol ba'uu uummanni Oromoo akka qabuu fi tulluutti ba'ee akka kadhatuu fi yoo kadhatus immoo kadhannaan isaa deebii akka argatu ka agarsiisanidha. Kana mee amma tulluutti ol ba'uu jennee kan nagaa amma haasofne wajjiniin wal qabsiifne akkamitti hubachuu dandeenya kiristaanummaa keessatti? Ani amma yeroo waa'ee maallimaa kaastu tullu Mooriyaa wajjiniin Abrahaamis ilma isaa qabatee karasitti kan deeme sana na yaadachiisanna. Kamtu isa duraa kamtu isa duubaan jedhu sun yaa'u boruu iftaan qo'annaadhaaf kan banuu ta'uu qabu jedhee yaada. Nuti
amantaa keessa waan jirruuf kara seenaa Abrahaam irratti xiyyeeffanna. Seenaan Abrahaam akkuma yaadattu ilma isaa ishiinis ilma takka qabdi Saaraani. Agaar garuu ilma biraa ijoollee biraa qabaatti. Garuu ishii matakkicha sana qabateet karaa Mooriyaam taraaratti kan beennaa. Achitti immoo akkuma yaadattu hoolaan samiirraa bu'ee otoo hin qalamiin Yisaaqis oole jechuudha. Yisaaq gooftaa Yesuus Kiristoosiin fakkeeffamee hoolaan qalame immoo akkaataa fayyina keenyatiif aarsaa kaffalamuu qabu maal akka ta'e kan nutti agarsiisudha. Karaa amma haala ammaatiin akaasti tulluutti bahuun har'a qofa kan ta'ee miti. Raajonni hedduun sirna waaqeffannaa isaanii karaa tulluutti bahaniiti kan waaqessa. Manni amantaas yeroo ammaa kana yeroo baay'ee iddoo baay'eetti olaalte taanaan tulluu irratti ijaaramti. Tulluun waan mul'atudha. Manni amantaas amanaanis kan mul'atanidha. Akka ifa tulluu irratti mul'ata bu'uura ifni keessan addunyaa guutuutti ifu jedhameera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irratti. Kanaaf ifni keenya hundaaf ta'uu qaba. Kan hundaa taasisuudhaaf hunduu kan argu ta'uu danda'uudhaaf tulluu irratti ol baay'eetti waaqeffama. Kan biraa tulluun lafaayis olii samiidhaayis gadi. Kanaaf nuti amanaa yoo taatu jarreen addunyaa kana keessa jiraatanirraa hiixachuu qabda. Xiqqoo ishee ol siquu qabda. Naamusa qabaachuu qabda. Atis namootuma kan bira wajjiniin gadi buutee waan isaan hojjetan wajjin hojjete taanaan kabajni Waaqayyoo kamitti mul'ata. Baay'isee namoonni si tuffatu. Si dhaga'ullee sababa keetiin mootummaan Waaqayyoo arrabsama. Waaqayyoo ni arrabsama sababa. Akkas akkan taaneef laala. Tulluutti jechuun ol siquun waaqessuudhaaf waaqatti ol siquudhaaf miti. Waaqa iddoo hundattuu jira inni rakkoon qabu. Garuu immoo hiixachuu kee. Fakkeenyummaan isaa hafuura waan hojjechuu ol ka'uu kee yaada foonirraa xiqqoo ishii ol ka'uu qabda. Kanaaf tulluu irratti sirni waaqeffannaa sun kan gaggeeffamuna akkuma ati jettus ka Oromoon amma yeroo laaltu karaa tulluutti bahee akkasitti irreeffachuusaa irreechi sun eessaa dhufaa akkuma Abrahaam kaasnee raajota hedduu kaasnee sirna mana amantaa kaastee yeroo laaltu walitti dhufeenya ni jira. Kun immoo amantaa kana wajjin wal simsiisuudhaaf dhiyoodha. Waan fagoo jiru miti waan bilchaata. Qoraan irratti hin baay'istu si galtee waan jirtu san dhugaa wajjin walitti himtee walitti araarsuu ni danda'amaan akkasittan hubadhaas jechuuf. Kitaaba obbo Alamaayyoo Hayilee Bagadaa Siraatii Tuulamaa Oromoo Poolitikaa jedhanii barreessan irratti fakkeenyaaf Oromoon Tuulamaa tulluu ulfoo jedhaman tulluu 8 ni qabaa jedhanii kan isaan tarreessan. Inni tokko tulluu Cuqqaalati. Inni biroo tulluu Eerari. Tulluun Furiis jedhamu ni jira. Tulluun Galaan. Tulluun Waatoo Daalachaa jedhamu ni jira. Waatoo Daalachaa kana eessa akka ta'e hin beekne tarii toora lamganaa kanas Waatoo kan jedhamu ni jira natti fakkaata. Maqaadhaan garuu tulluun jiraatu hin jiraatanii itti deemuu qabu. Tole ilaalamuu qaba. Inni biroo tulluu Foo'ataati. Tulluun Waccacaa jira. Tulluun Eegduu ni jira. Haga kana gaa tulluun ulfoodha Oromoo biratti. Malkaan ulfoodha Oromoo biratti. Maalidhaaf ulfoodha jedha kan uumamaan uumaatti raajeffatan waan ta'eef. Waa'ee Waaqayyoo kan itti agarsiisan kitaabota dubbisee waa'ee Waaqayyoo irraa hubatu waan ta'eef. Ol ka'iinsi tulluun lafa keessa kophaa isaatti ol ka'ee jira. Haala adda ta'een jechuudha. Kuni ulfina isaati agarsiisaa jedhu. Jechuun ulfina kanaan immoo ulfina Waaqayyootu hubattaa jechuudha. Ol ka'iinsa Waaqayyoo akkuma ammoo duratti jechaa turte sana immoo nullee immoo gaarummaadhaan qulqullinaan akkamitti akka ol ka'uu qabnu kanarraa barachuu ni dandeenya. Fakkeenyummaan isaa kiristaanummaa keessatti illee akkamitti akka ol ka'uu qabnu kan nutti agarsiisudha jedhee tayyaada kan itti fayyadamuu qabnudha jedhee tayyaada. Maaliif hawaasni tokko waan qaburraa kaateeti kan isa barsiisuu qabdu aadaa inni qaburraa waan inni calaqqisiisurraa kaateeti malee callistee waan kiristaanummaa keessatti amantu tokkichumaan irratti fe'uudhaafis iddoo mijataa qabaachuu qabda dura wanti ka'umsa naa ta'uu danda'an kan hawaasni kuni qabu maalidhaa jedhanii adda baasuun barbaachisaadha jedhee tayyaada. Egaa kan biraa maaliin yaadadhaa kan qulqulluun Phexros jedhe ni jira. Phexros lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irratti maal jedha? Nuyi warri gaara qulqullaa'aa gubbaatti isaa wajjin turre ammoo sagalee Waaqa irraa isaaf dhufe dhageenyee jirra jedha.
tulluu qulqulluu jedheetiif isaa tulluu taaboor sana jechuudha. Kanan isa jaaladhu kanan itti gammadu ilmi kiyya kana jedheetu waaqni abbaan waa'ee waaqa ilmaa kan ragaa ba'e sana kaaseeti nuti oduu duriitii miti kan itti amanne. Yoo barbaadan tulluu qulqullaa'aa sanarratti waa'ee isaa dhageenye waa'ee waaqummaa isaa akkamiin akka isa dhaga'uu fi waaqeffachuu qabnu dhageenye jedheetu kaasa. Kanaaf waa'ee tulluun ulfoodhaa malkaan ulfoodhaa kan jedhu kana mataa isaaniitiin amma Oromoonis destiniidha jedheetu jechuun isa dhumaati indiidha jedhee miti kan inni amanu. Waaqa tulluu kana uumte jedheeti kan inni waaqeffatu. Waaqa malkaa kana uumte jedheeti kan inni waaqeffatu. Uumamaan uumaa raajeffachuun immoo general revelation keessatti jechuun mul'ata waliigalaa jenneetoo mana kiristaanaa keessatti fudhannu. Mul'ata waliigalaa jechuun maalidhaa? Seera uumamaa hordofnee roobni yoo roobu aduun yoo ba'u malkaan yoo guutu yoo hirratu lafti immoo ol ka'ee yoo agarru ganni immoo yoo ba'u bacaqiin yoo darbu maal roobni nuti hongeedha jennee bakka yaadnetti immoo tulluurratti baadee kadhannee roobni isaa immoo yoo nu roobu kana akka waliigalaatti ka'umsa godhachuudhaan jiraachuu waaqayyo hubachuu ni dandeenya. Isaaf ulfinni akka barbaachisu isa sodaachuun isaa bitamuun akka barbaachisu hubachuu ni dandeenya. Kana ka'umsa godhachuudhaan ka'umsa kanaatiin waa'ee special revelation yookaan immoo mul'ata addaa waa'ee Kiristoos Iyyasuus foon uffachuu yoo lallabne ka'umsa gaarii argachuu dandeenya jedhee tayyaadha. Waan irratti dabaltu yoo jiraate dabaliiti ni xumurra jechuudha marii keenya. Baay'eetti dhugaadha yoo akkas hin taane taanaan imma barreeffamaan qofa waaqayyo baruu hin danda'u. Dursame otoo barreeffamni hin jirin waaqayyo jiraachuusaa waaqeffamaas ture. Maalirraa dubbisneetii uumamarraayi. Akkuma amma kaastu cause and effect relation hin jiraa miti waa baay'ee keessatti ni jira. Koozii kana goone effectiin keenya inni dhumaa waaqayyo arguudha.